Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota YouTube chaanaalii Umu Zakariyaa baga nagaan gama YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftanii namoonni chaanaalii kiyyaa faaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii naa taasisaniin jedha. Seenaa Raachuu Tabsaayee qabadhee dhufe. Raachuun akkuma isin beektan nama onlaayinii kanarratti waan jechoota bashannansiisaa jechoota duraanillee hin jirre kan inni akka harayaatti kaase keessaa girrigirrii dhiisaa garmaamu tolaa jechoota foon haadha koo jecha sadiin kana raachuutu fide. Amma immoo namoota hunda bira mana nama hundaa gurra nama hundaa seenee jira jecha haarawaa jechaadha. Kanaaf qoosaa fi jechoota garaagaraa qoosaa fakkeessee ergaa garaagaraa warra mootummaatiifis uummataafis waa hedduu dabarsaa jira. Sanirratti beekame jecha jalqaba. Dhugaa dubbachuudhaaf raachuun gaafa seenaa isaa dubbatu namni hundinuu hin amanu. Wallaa hedduu takka garaana nyaate hedduu takka imimmaan kiyyallee booseetii wajjin caqase. Namni tokko gaafa abbaa dhabe haadhatti hafa, gaafa haadha dhabe abbatti hafa, gaafa lachuu dhabe mee eenyutti hafa. Isinumti yaada keessattuu gaafa dhiira taatu yoo ammoo haadha abbaallee dhabde obboleeyyan keetii walitti haftaa jecha. Raachuun kana hundaayyuu hin arganne. Obboleettiin isaa taasirra argitan tuni abbaan isaa jalaa gara ganda akiraa deemee jennaan haati isaatis yeroo muraasa booda jalaa ganda akiraa deeman isaan lachuu yeroo kana xixiqqoo turani. Erguma isaan lamaan irraa boqotanii booda obboleettii isaa tana akkuma tasaa biyya keessa yeroo dur hin beektanii akka ammaa kanallee osoo hin ta'in yeroo sanatti jecha durillee osoo hin ta'in yeroo madhihennaa kanatti waggaa 20 dura akkasitti faranjiin mucayyoo tana fudhattee isii diimtuu tana jechatan Oromoo fakkaatu san isii tana fudhattee biyya isiititti Faransaayitti ergite achitti guddisaa turte. Mucayyoon daa'ima waan taateef eenyummaa ofii hin beektu maalummaa ofii hin beektu guddinatti isiitti fuuftee jecha faranjii faana deemte. Raachuun biyya kanatti yeroo hafu haadha hin qabu abbaa hin qabu obboleettii isaa tan hin qabu. Inni xiqqoollee taatu isiirra guddaadha. Obboleettii san yaadachuu danda'a. Obboleessa tokko qaba. Obboleessa kanallee yeroo hiriira nagahaa sanii qabsoo Oromoo irratti lubbuun isaa darbite. Wallaahi haala kana hunda abbaa dhabuu, haadha dhabuu, obboleettii dhabuu, obboleessa dhabuu kana hunda ofsaan dabarsee raachuu har'a gahe. Kanatti illee gadde jedhee karaa irratti bahee yookaan jireenya isaa san gadi hin dhiifne. Raachuun jireenya isaa jiraachaa obboleettii tana karaa sooshaal miidiyaa feesbuukii banatee intarneetii garaagaraa obboleettii tana sarchii godhee barbaaduu itti fuufe. Osuma akkasitti barbaadu guyyaa tokko maqaa isii argate. Maqaa isii waan beekuuf isiinis kan tiwiitera yookaan miidiyaa faranjii hedduu fayyadamtuun maqaa isii dhalootaatiin guyyaa kaan irra gahee imeeliidhaan itti barreesse hin deebiftee fi haala saniin isaan lamaan wal argatan jecha guyyaa duraatiif karaa intarneetaanii amanuullee hin dandeenye akkana jedhutti eenyummaa isaa itti ibsaa ture. Garuu dhiigni dhiiga hin wallaalu boodatti yaadataa turte. Achi booda haaluma saniin osoo obboleettiin isaa ta'isiin suurarra argitan tana inni suufa uffatee jiru kun immoo raachuudha. Isheen tun immoo haadha isaati. Haala saniin erga argatee booda obboleettiin isaa karaa intarneetii wal quunnamaa wajjin haasayaa har'a gayanii. Amma immoo waan nama gammachiisu waan takkaa hin yaadamne waggaa 16 booda jecha namni waggaa 16 wal obsee obboleettii ofii barbaaduudha. Aarsaa kana hunda kafalu yeroo ammaa kana keessa hin jira jedhuun hin yaadamu. Namni ofuu yaadataa hin jiru, nama biraa yaadachuu dhiisiiti. Ammallee obboleessi kun mee namni obboleessa qabdan dhugaa ittiin boontan jedhee yaada. Namni keessaaf obboleessa akka raachuu kana dhiirri hundinuu namni obboleettii qabu raachuurraa fakkeenya fudhachuu qaba jedhee yaadaan. Maaliif jennaan raachuun dhugaa rabbi nama fakkeenya ta'u obboleettii tana qabeenyaaf hin jaalanne. Akka amma yeroo ammaa kana shamarran biyya Arabaa jirti yookaan diyaaspooraa Ameerikaa waan jirtuuf sababa saniif hin jaalanne. Waan obboleettii isaa taate qofaaf waan obboleettii isaa xiqqoo jalaa badde qofaaf mararfatee hamma kana hunda barbaadee argate jecha. Yeroo ammaa ammoo obboleessi kan ati lubbuu ta'e caalaa jaallattu waa hundatti gootuu fi obboleettii dhiisee akka diinaatti ilaala. Waa ati dalagattee itti ergite hunda dabqa kee hunda nyaatee xuruuree gaaf kaan ammoo ansi hin beeku qabeenya keetis hin beeku sin jedhee si waakkate. Amma shamarran biyya Arabaa kana yeroo hedduu kaboochisaa jiru ni argitan obboleessaa jechaan. Garuu osoo obboleessi hundi akka raachuu kana tahee jaalala obboleettii isaatiif qabu
aarsaa amaanaa abbaan isaatti kenne amaanaa haati isaatti kennite kan haala kanaan galmaan gahe namatti tola jedha. Obboleeyyan fakkeenyarraa fudhadhaa raachuurraa obboleettiidhaaf gatii akkamii akka inni kafale raachuurraa fakkeenya fudhadhaa jecha sababa tokko malee waan obboleettii taate qofaaf jaalatee jecha. Isa biyya arabaa teessee ati maallaqa itti ergitee jireenya kan kee hundatti fixxe ammoo maallaqa keetis nyaatee akka ati isaaf ergites nyaatee jireenya kan kee guutuu barbaadeesse obbolummaayyu si waa akka ta'e jecha guyyaatti dhufe. Namoonni akkasii yeroo hedduu shamarran biyya arabaa ni mudata wanni akkasii. Raachuun kun haala kanaa waggaa 16 booda obboleettii isaa isa fakkaatu argatee wajjin taa'ee yeroo argu hedduu nama gammachiisaa. Seenaan akkana maatii faca'e hunda yoo wal argane nama gammachiisaa. Rabbiin namoota faca'anii maatiin isaanii sababa du'aatiin sababa waraanaatiin sababa garagaraatiin gargar ba'e hunda Rabbiin haaluma kanaan walitti haa deebisu jennee du'aa goonaa fi nutis seenaa hedduu garaa nama nyaatu irraa barattan jedha. Keessattuu warri dhiiraa an dhiiraaf dhaamsa qaba. Dhiirran keessattuu obboleettii teessaniif gatii akka raachuun kafalee kana kafala. Yoo isiillee gargaaruu dadhabdan isii miidhuu irratti hin xiyyeeffatina. Obboleettiin waa hundaa ol jecha obboleettiin haadha obboleettiin obboleettii teeti. Obboleettiin waanumatti qixxaamtuu hin qabdu jecha osoo si taate illee obboleettiin ta'e haaluma kanaan si barbaaddi jechaadha. Raachuu baga gammadde sin jedha irra deebi'ee hanga waan biraatiin walitti